بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أبوليون إسلاما ربين كان سبحانه وتعالى تولتو إرتنها جبيسو همتو إرانوها فقيسو أكما بيكمو أكما أغرتي سغنتا دبركيستي دباني سلاني صدركا قدا قبا ربين كان سبحانه وتعالى صدركا قدا أك إساكن بك أدى أك إساقودي أرجني جر ولين laallee jirra gabaabinaan jechuudha. San keessa haga agartee gabaabaa isaa keessaa laallee jirra. Salaata osoo ittiin seeniin dura wantoota beekuun nurratti dirqama ta'ee jira jechuudha. Maaliifi namni tokko dalagaa amantii tokko waan agartee rabbiin itti gabbaru tokko beekumsaan dalagutu isarraa eeggama. Osoo waanii isaa hin beekin dalaguun dogoggorri akka keessatti argamu ta'a jechuudha. Yoo ammoo dogoggorri keessatti argame qajeelfachuu hin danda'u yoo waanii isaa hin beekin jechuudha. Kanaafuu mee wantoota agartee salaata dura fi salaata keessatti dalagamuu qaban laalla jechuudha. Isa dursinee irraa laallu wantoota agartee salaata dura ulaagaalee guutuu nu barbaachisu. Osoo salaatatti hin seeniin ulaagaalee nu guutuu nu barbaachisu maal fa'a jennee beekuu nu barbaachisa jechuudha. Ulaagaaleen salaata dura guutamuu qabu sagali. Sharxiileen salaata sagali jechuudha. Inni dura namni sagaduu barbaadu, namtichi salaatuu barbaadu kun yookaan namtittiin yookaan ammoo namtichi salaatuu barbaadu muslima ta'uu isa barbaachisa. Nama islaama ta'e ta'uu isa barbaachisa. Kaafirri osoo salaate salaan isaa qeebaltii hin qabu. Maaliif isa dubbii mataa hin guunne kalimaata wahiidaa yookaan ammoo shahadaa lamaan hin qabu. Islaama hin taane salaatus bu'aa hin qabu jechuudha. Kanaafuu salaanni isaa qeebalamuuf muslima ta'uu isa barbaachisa jechuudha. Itti aanee surriin isaa yookaan immoo aqliin isaa akka seeraan dalagu ta'uu barbaachisa. Maraataan osoo salaate waan jedhee salaatu hin beeku yoo jedheellee seeraan waan hin dalayneef agartee salaanni isaa dogoggora ta'a. Kanaafuu aqliin isaa ka sirriin yookaan ammoo ka seeraan dalagu ta'uu isa barbaachisa jechuudha. Inni lammaffaa kana taphaan walii galatti jarri sagali mee lamaan kana yoo ta'e sadaffaan ammoo ka waa wajjaan baafate ta'uu qaba. Umrii waa wajjaan baa keessatti baafatan waggaa 7 jedhan ulamaa'iin ka 5 jedhan illee jiran jechuudha. Kanaafuu nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam ijoollee teessan wayita umriin isaanii yookaan ammoo amanni isaanii waggaa 7 ga'e salaatatti ajajaa jedhan. Wayita ammoo umriin isaanii 10 ta'e irratti tumaa jedhan. Yoo isaan seeraan salaatuu didan jechuudha. Kun maal nuu kenna salaatatu waan jajjaba. Laala dubbiin jabaa taanaanu agartee akkaataa itti ijoollee tana barsiifnu akkaataa irratti akka jarri jabaattu nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam karaa nuu kaayan jechuudha. Kanaafuu yoo ilmi tokko wajjaan baafate salaata barachuu jalqaba jechuudha. Kanaafuu yoo wajjaan baafate salaanni kuni yoo sagadame sirraawaa ta'a jechuudha. Inni sadaffaa kana way ta'u afraffaan ammoo agartee uduuni yookaan ammoo xahaaraan guutuun argamuu barbaachisa. Janaaba haa ta'u dhiiga dubartii ka agartee ka ji'aa haa ta'u ka dahiinsaa haa ta'u kanneen irraa qulqulluu ta'uun dirqama jechuudha. Dirqama jechuudha. Kanaafuu wanti agartee qulqullinni argamuu barbaachisa. Xahaaraan argamuu barbaachisa. Wudu'a guutuun salaatatti seenuu barbaachisa waan ta'eef wudu'ni jiraachuu barbaachisa. Yoo xahaaraan guddaan barbaachisa illee xahaaraan guddaan argamuu qaba. Inni kun isa hagaminni jenne inni kun ammoo isa afraffaadha jennee jirra. Shanaffaan ammoo najisa waan ta'e waan agartee najisa ta'e qaamarraa huccuu irraa fi bakka itti sagannu bakka itti salaannu irraa qulqulluu godhuu barbaachisa jechuudha. Fakkifaa jennu nam tokko agartee wayitii mana fincaanii seenee fincaa'u yoo fincaan ka itti faca'u taate fincaan sun najisa najisni sun ammoo dhiqamuu barbaachisa jechuudha. Wuduuni adda isaa waa takka bu'aan qabu. Yoo najisni sun jiraate najisni sun irraa ka'uu barbaachisa ofirraa dhiquu barbaachisa jechuudha.
bakka fincaaniif bakka sagaraa bayininis haa ta'u agartee bakka biraatis haa ta'u najaasa irraa akka qulqullaa'e ta'uu barbaachisa. Ammas akkuma himne waan sadiin kanneen huccuu qaamaa fi bakka irratti salaannurra qulqullaa'uu barbaachisa. Ammas awuraa sattaruu barbaachisa, awuraa dhoowwisuu barbaachisa. Ka dhiiraa agartee ka dhiiraatiif ka dubartii wal dhaba jechuudha. Ka dhiiraa handhuura irraa haga jilbaa wayita ta'u dubartiin ammoo guutuun qaamni isii salaata keessatti dhoysamuu qaba waan fuulaa fi harka hin ta'in jechuu ganaa waan hin ta'in jechuu. Dubartiin salaata alatti bakka agartee dhiirri ajnabii jirutti hattaa fuulaa fi ganaallee ni dhoyfatti jechuu. Haala kanaan agartee hin dhoysine jechuu waan dhoyfamuu qabu. Ammas yeroon ka seene ta'uu qaba. Yeroon amma falan salaata asraa salaataa jennu yoo yeroon isaa seene salaata. Osoo yeroon isaa hin seenin yoo salaate salaanni sun dogoggora ta'a jechuu. مثلا صلاة صبي وسون أذان من درهن صلاة يوجد صلاة نسون سر تو يرون إساهن جيني أمس قبلتك فول يكارك قبلك اتجارجالي كصلاة تأوك قبر الرجال جرون كابو آخر أمو نيان أرجمو برباچسا إسان سجلم كوني أجرتي أولا جالي صلاة دورة أرجمو كابو ربي خيري ولتنوا كابو ور خيري وليادة سنوها تاسسو ربي كنا سبحانه وتعالى تلتو تنوها كاسو نيان أمو بكين إسي قلبي لا قلبي تنيان أفانيني متي ربي خيري وربرتي تدلقنوها تاسسو. هذا والله أعلم وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.